na sitati jedhe isin sitati jedhe gaafadhe isin sitati jedhe gaafadhe na waan jedhe na taati ammoo bakka maan jedhe mama dudala kutti jedhe Yazia tayo tare duwati. Waduh abdi kuma juga kesan nabil bile kas najere nan tingi kamali intali abdi jere gafade mani nani akabani sala tu kan amiti barkiya nonne ngabu agasonne ngabu barbakasani tibae akasitti inni afaan somali beeku ana afaan somali beeka afaan somali intaltan dubbadenna fiiri ma'antuna anjette namtichi oma tokko hundiramte demeta وانا جريني ب ما جري سيت موني سوان اني تديرو هي اكاسيتي عمري دبرو من قبل اناني ويا لما برابولي امو دبرو من كينو Abdi akasimi akabre man burarra aye itimi aye ana kas nanjir abdi kumen kijiba akas intalta wallu barsise hadisa amale de kasimi abdi wan balesinanu intala hati somali da intaltani shaumani kana makina furi hada bakawai gesi hada intala Barna ko fameti. No. Ingram treni taxi driver da. Taxi driver da. Hada fude bakkoi gesi kita nagarte makina Arabo magana balle sarabo birat har namu santa dewanan ka. Allah kule ya bu. Kale kule ofi makau balesiti. Ani watu kundubana durbumani jirti de ati gadi bati durbumani jirti de akam goran. Ni akam goran. Abdi kome an wanan jedu namni fol lafu namni fol indando am intalisu ni fol lafa da hinda da be kule dan da haminni ya bundu De kule ni kam mal ko ta dai da bi bawa tareng. sun odo bakkasani gainu bari muttesani manje sitti ma shi kamali akkam jere si yayi muti amma social media rajira jechuun silaamee akkam Ma emi ango nudalo. akkam yoo ta'e bareeda jette silaamee fon la fayu da dabe bari intan amata kuda jayu da dabe intan fulle odo sin dubro walle qabate odo sin qabate ille addunyaa samii kutte indan da achu ya ba silaamu namni umurii nama ijoollee ganna kudha afurii akkamitti danda'a jettee yaadde ya anille sanoma Anka yaadoo natti ta'e ani sitti yaadoo natti ta'aa jira. Yaadoo kanatti godhaa jirta. Yaadoo kanatti. ishee kabaal wallahi astaghfirullah qabriin isaan qotamtu bar amma garsiisu fala bahaba beekaa godhaa bar Misaa nyaachuu deema. ya Misaa nyaachuu deemaa jirra amma. imala kan kee xumuratti hin goone hin geessine imala kee hin geessine Imala kalee umraa godhanii jiranii ara galgala geeggeessu amma jiddaan jiru. maashaallah wallahi deemaa jirta boo Laa ibraa goone amma jiddaan jirra ma riippoortii bira sa'aatii gana jira bararaadhaaf jara eenyu. Bar Suudii waliin gahe. Suudi wallahi mashallah hingi kamal akmale sittae wallahi ramal rabbi sittato luti ammo in mutatte sheeka mal akas gabachu Waan ka jedhu keessa
yeroo jalqabaatiif namni akka kiyya Suudii keessa deeman jiru torbe mata tokko Maashaallah. Danteer taadhii sabbo. Wallaahi deemta akka ajaa'ibaa kanatti. isheen himata akka walii qabu. yeroo tokko itti naa'imi mi abdii kumee akka inni hin gabbanne booda taa'anii jalamaa deemti hin jirti miti abdii kumee. Maaloo shamsii Amma maal kubura deemee bahareense. Shamsii atillee waan irraa eeggataa jirtu qabdaa? Maayiti abdii. Atis waan irraa eeggataa jirtu qabdaa hin jedha. No. Fakkaraan eegale obboleeyyimoo rabbi malee. No, itun kiyya iyyaadda ifi nama kiyya iyyaadda ifi bikosi njiraami tiri abdii kumee. Si yaadi ka jedhu ani si shamsiyaa maaltu si rabsiise waan haati hin qabne hin qabdi jettee maa harakaata goota. No, ani qabaachisu garuu ansumaaf yaadda jechuu kiyya ati saayiba kiyya waan ta'eef. Ajjeesu ween. Anta fuulee na yaaddisine. Maayiti abdii kumee. Homaa hin danda'u nama keessan leenjifadhaa nama keessan ispoortii barsiifadhaa ispoortii isiniif haa hojjetu akka afaaninaa ta'uu miti jecha malee gocha wanta kan danda'u jettee dirree kana gubbaatti ummata bal'aa irratti yoo xiqqaate ummata 1,000 irratti gadi buute jechuudha. Yaa abdii kumee waan an jedhu kuulee lafumaa kaatee hin dubbatu kuulee wooma agarte. Kana namni maqaa nama hin balleessu bari. Kana maqaa nama balleessu. Yaa wooma agartee kuulee. No, waan Sheekh Kamal sirreessuu qabu. Waan Sheekh Kamal sirreessuu qabu keessaa tokko garaacha san xiqqoo isii xiqqeessuuf yaalii gochuu danda'uu qaba. Maal jennaan garaachi xiqqoo isii itti dabaleetiin jira. Garaacha'ee jira kiyyaan beeyta. Antanaaf sin jedhe bari booddee maani sin jedhe abdii kumee sila keessan nama wajjin dubbatas bari garaan sun booda taa'ee akkuma inni booda tooletti deemu yoo inni yaada jee. Ani waan Sheekh Kamal garaa nyaatu jecha. Wallahi yeroo ani ta'e ajandaa godheetiin Feesbuuka kanarra poost isa godhu inuma ilaalaa bari. Abdii kumee bara antaan jedhe kana booddee akkamumaan tooletti deema I don't know wallahi. Sheekh Kamal wallahi. Masaan nyaate kiyya wallahi. No. Mee maaliif intalaan baa qabee asii achi hin deema? Maal irraa fuudhuuf? Hai. No, sammaleetti abdii kumee odoo nama kiyya kan taate hin dhala. Ayyaa minni nama dhiirati hin dhalu. Hin dhalu yaa hin dhalu. Wanni yoo dhalchuu taate malee dhaluu hin danda'u kiyyaan. Maal godhan? Hin dhalu ammoo booddee rakkootti fida booddee meeshaan isaa gara keessa bada. No. Kiyyaan ispoortii hojjechuu danda'uu qaba. Yeroo gabaabaa keessatti bu'ee ka'ee ispoortii hojjechuu barbaachisa dhugumatti jecha. Abdii kumee booddee meeshaan isaa booddee hin dhabaa. Ees jirtee barbaada. No, fakkaattota akkasaa jechuun Ibin jechuudha. Anumtiyyuu yoo garaacha'e jechuudha. Anumti mataan kiyya'uu yoo garaacha'e yoo garaa qabaadhe rakkoon dhiibbaan garaa guddachuu namatti fidu waa hedduudha jecha. Dadhabbina qaamaa, sochii garaagaraa, fiigicha, tabbaa ol fiiguu, akkasuma ammootu dirra jijjiirachuu, cinaachaan ciisuu, dalgatti ciisuu. Abdii kumee san dhiisi. Abdii kumee
tarba ce'u baadiyyaa keessan je'u tarbinni ce'u hin jiru garuu tarba tokko. Tarbi kana baadiyyaa qofaati shamsiyaa maal taate? Ayno in beeka bara in beeka abduu kubeeni. Sheekh Kamal wallahi. Kingi Kamal lageette. Isin nagaan jiru asii biizii ta'e. Kingi Kamal nyaata diqqeessi. Nyaata diqqeessi meeshaa booddee meeshaan kakkee gara inni jiru hin beektu. Dhugumattuu nyaata xiqqeessuun dirqama isaati. Maaf jennaan inni obboleessa keetiif ati waan gaarii dhaamtameetta. Jechuun nyaata isaa xiqqeeffachuu akkasuma eksersaayisii ispoortii yeroo tokko tokko hojjechuu baanii fi namni jombaan bareenni akkana jiru kun jechaadha yoo argiteerta maqaballeessiidhaa fi maqaballeessiin isarra kaa'ame anallee obboleessa isaatti garaan kan dallan. Ani barkanaaf jedhee nama kiyyaffoo. Nama kiyya booddi natti dhaga'ama ogga kaan fuudhee kaan dhiisu. Injiraa miti duratti yoodoo dhiibban isirra dhufinu. Anu soo bira jiraate jechuu qaamaan anu soo bira jiraate jechuudha bara. Akkanatti diriirfatee ciisuu barsila. Kuffisee isa kaasa jechuu akka inni ispoortii hojjetu malee dilka jedhee akkanatti hin ciisu jechaadha bara. Dibbee godhee gara abadan. Amma deengaddaa abdii kophee naa bilbilee waan naan jedhee biyya deeme sanitti faaxeen tokko na bira dhufte jedhe. Faaxeen hojii tokko na bira dhufte akkasitti bes social media kana irra na beekti. Na bes midhaan Haya itti fufi koomichoo naa barreessanii jechuun jedhee jennaan dhaadhiitti jira. He's my best friend, okay? He's my best friend. I like him, okay? Okay? He's a super guy. Anyone can say whatever you want. Kingi Kamal amma ogga deemtu ogga amma misa nyaachuu deemu jirtaa miti salaaxaa nyaadhu salaata qallaa. Dhaga'i salaaxaa jedhu laayimanii jechuun killee salaaxaa killee asheeta. Indee yeroo baay'ee ammallee loomii xuuxataa deemi jechuudha. Loomii xuuxataa deemi yeroo bakka geesse hundatti jechuudha. Chikinii fi homaa walitti hin guurin bakkee tokkotti abboo mataanu nyaatti. Mataanu dhukkubsi deemaa. Maal rakkaatan isin amma? Maal rakkanne? Kun suuraa kan kee erga gaafa poosti godheeti. Feesbuukiin kiyya mataa gadi deemuu malee sadii takkaa ol deemaa hin jiru. Feesbuukiin irratti riippoortii godhaan erga gaafsaniiti. Dirreen makkaatu sumaa taate baraka keessa deemtee ajaa'iba kanatti keessa deemtee ilaaltee hin jette. Si gaafa hin dhufe akkasin nafaana deemtee amma magaalaa hunda keessa deemsisaa Sheekh Kamal. Warri Saudii fi warri Jiddaa fi Makkaa keessa jirtan jechuudha. Gaafaan biyya san dhufeetiin jedhee gaafaan achi dhufee jedhe inshaallah hin dhufaa. Gaafaan achi dhufee jedhe nama kana jalaa na dhoksuu qabdanii jechuudha. Galee namni kun amma akkanatti biyya kana taa'ee asii akkana isaan rabsee gaafa achi dhufee waan naa okkulu natti hin fakkaatu. Akka jalaan dhoosi kana sumaani isinitti dhaabachuu barbaada. Akkas maal bituuf deemaa laata yeroo yaa maal inni nyaataa kun ila kun olaanu wallahi ila kun olaanu salaataa biti salaataa waan akka chikinii san irraa gori kana jette irraa gori yaa salaataa san kam kullu
شنفة أو يا يكون مثلا تسيا إيه سسان ثلاثة في وانا كاكاوس كيسا كمان وان فون في كيسا كمان راغوري باي وان فون في كيسا كمان Islas. سيد أما اللي نياتا تنتي لا ماني فيرفكسي وانا كلو لو ميسا فيرفكس هذا يسجل راتب انت يوم بريسنا وصلات كلين Oh my goodness. Steve Sheikh Kamali nama wati wali kya sawari jechaa jirtani. Biyyaan bari biyyaan na dhabeen danda'u bari suusiidha. Na argita na bira tareen danda'u. Akka ani sarrabsuun jaalata malee hin jibbu baru beekaa jiran. Si Sheikh Kamal waan ammaan biti sin jedhe sin argitee miti waan salaaxaa of keessaa qabu waan firuutii garagaraa of keessaa qabu waan akkasii samiin malee Obboleessoo nyaachaf ta'aa jira misa gada. Kanaafuu chikinii nyaachuu qabda. Chikinii nyaatin chikinii waan akka foon lukkuu of keessaa qabu kanneen waan foon of keessaa qabu itti fiigin. Maal jettee? Waan foon of keessaa qabu baay'istee nyaatin sin jedha waan salaaxaa waan firuutii waan garagaraa of keessaa qabu kanneen waan giriinii of keessaa qabu nyaatu. Maaltu si dhibe? Maaltu si dhibe jettaa rabbi laaliif yaa obboleessa kiyyaa bari. Yoo ati miidhamte Durbuu lafatti si yaafte koollee fuuta. Yaa kikimbarii nyaadhu kikimbarii faan jiru akkarratti faa jedhiin. Na dhukkubaa yoo wallaahi amma. Waan foon of keessaa qabu nyaatin hawa. Waan foon of keessaa qabu nyaatinii siin jedha faayidaa akkasiif hin qabu. Anjir rakkata. Doktor Ofsiyaa waan nyaannu kanutti himu deemee suuraa poostiin godhuun. Dhuga isaa baana maara kiyyaari nyaadhu. Dhuga isaa baana inni garaan sirra tare. Ruuza kan nyaate. واحد امديات بالله معلش سعيد سبرايز واحد كمان سبرايز سنب لا واحد امديات وواحد سناب ايوه النبي لا شباب